shamarree Filistiin xiyyaara Israa'el buttee seenaa haaraa addunyaa irratti galmeessisteen gootitti addunyaan faarsu amartiin isii rasaasamu addunyaa irraa yeroo jalqabaatiif qubeellaa xiyyiitii kan kaawwatte dargaggeettii miidhagina isiitiin dhahannaa onnee dhaabdu haadha kalaqaa fi riikardii dachee kanaa. Hijacking that plane, we can tell those people that there's a war, there's a cause here in the Middle East, so just not come here. Harka lama sadaffaa jaarraa tokko yookaan waggoottan 75 oliif dachee kana irratti qabsootu gaggeeffamaa jira. Qabsochi akka abbaa qe'ee fi keessummaa alaa dhufe ijjiddootti gaggeeffamu isaatti salphaa ture. Silaa waggoottan hagana siin fudhatu garuu keessummichatu saroota isaa feddotan hedduu qaba. Saroonni kunneen gamaa gamanaa iyyanii abbaan isaanii sobee walumaan kurree buuse. Akka inni sobee iyyuu osoo beekanii olloonnis isaa feddotu eegalan. Dhugaa jidduutti qal'atti kanatu qabsocha dheeressi asiin ga'eem. Dacheetu dachee Filisxiini roota humna qaban garuu kan humna qabaachuu isaanii hin beeknee fi diina humna hin qabne garuu kan akka humna qabu amaneen marfamte. Daa'imni Filisxiin har'a qabsootti jiru abbaan isaa akaakayyuu isaarraa fuudhee qabsootti jiraate. Filisxiinonni gootota diinaaf jilbeenfi hin beekanu qabsoon isaaniif jireenyam. Dachee isaanii Filisxiin bakka qulqulluu Islaamaa sadaffaa masjida Al-Aqsaa tiksuun isaaniif kabajaa fi carraa addaa akka ta'etti amanu. Yeroo diina dhahan Allahu Akbar yoo miidhaman alhamdulillah abdii kutuu dhabuu isaanii ammoo inshaallaadhaan guduunfumu. Dacheen Filisxiin dachee gootota hedduu biqilchiteedha. Isaan keessaa tokko dubartii yeroo jalqabaatiif xiyyaara buttee addunyaa irratti seenaa haaraa tokko jettee galmeessiste. Israa'elii fi Ameerikaadhaan shororkeessituu jedhamuun kan farrajamte. Gamtaa Awurooppaa fi uummata addunyaa dhugaa arguu hin rakkanneen garuu qabsooftuu bilisummaa walabummaa haqaa jedhamuun kan faarfamtu waa'ee Leeyilaa Kaalid isinitti himnam. Leeyilaa Kaalid kan dhalatte Filisxiin magaalaa Haifaa keessatti dhamu. Abbaan isii Ali Kaalidii fi haati isii Jamiila Lattuuf ijoollee durbaa 7 fi dhiira 5 qabu. Ebila bara 1948 magaalattiin humnoota Ziyoonistootaa jalatti erga kuftee booda maatiin isii Haifaa gadi dhiisanii godaanuuf dirqaman. Yeroo mootummaan Israa'el hundeeffamtu kanatti maatii isii qofa osoo hin taane lammiileen Filisxiin 750 ol biyya isaanii gadi dhiisanii godaanuuf dirqamaniiru. Kanumaanis maatiin Leeyilaa Haifaa irraa ka'uun gara Libaanoositti godaananii magaalaa Xiroos jedhamtu keessa qubatan. Yeroo kanatti Leeyilaan reefuu daa'ima waggaa 4 turte. Daa'imni umurii isii kichuu kanaan godaansi hiree isii ta'e kan biyyaa qe'een isii diinaan weerarame. Leeyilaan kaampii baqattootaa Tir kan Libaanos keessatti argamu keessatti guddachuun qooda isii ta'e. Kaampii baqattootaa keessatti kan guddatte Leeyilaan mana barnootaa Xiroos jedhamu keessatti sadarkaa 1ffaa, mana barnootaa marranii Sidoonisitti ammoo barnoota isii sadarkaa 2ffaa barattee xumurte. Leeyilaan bara 1959 sochii sabboonummaa Arabaatti kan makamte yoo ta'u bara 1963 Yuunivarsiitii Ameerikaa Beeruut keessatti argamu keessatti galmaa'uun miseensa koree bulchiinsa gamtaa waliigala barattoota Filisxiin Beeruut keessatti argamu ta'uun filatamte. Garuu maatiin isii kaffaltii barnoota yuunivarsiitii isii kaffaluu waan hin dandeenyeef waggaa tokko booda barnoota isii addaan kuttee yuunivarsiitii gadi dhiisuudhaaf dirqamte. Bara 1963 haga 1969 manneen barnootaa mootummaa Kuweet keessatti barsiisaa afaan Ingiliffaa taatee hojjetaa kan turte yoo ta'u muddee bara 1967 adda bilisummaa uummata Filisxiin Popular Front for the Liberation of Palestine yookaan PFLP akkuma hundaa'in itti makamte Leeyilaa Kaalid. Bara 1969 hanga 1972tti Leeyilaan damee hojii waraana biyya alaa adda bilisummaa uummata Filisxiin kanaa yookaan PFLP Dr. Wahadii Addaadiin qindaa'etti makamuun hojjechuu eegalte. Leeyilaa Kaalid dhalattii daa'imummaa isiitiin biyyi isii kan weerarame maatii isii waliin qe'ee dachee isaanii irraa buqqaanii godaansi hiree jireenya isaanii kan ta'e kaampii baqattootaa keessatti guddatte barnoota isii hanga humni isii fi maatii isii danda'e baratte kan yuunivarsiitii ammoo waggaa tokko booda sababa hanqina maallaqaatiin addaan kutuuf kan dirqamte dhaabbata bilisummaa uummataa fi biyya isiitiif qabsaa'utti bu'uura irraa jalqabdee makamuun hojiilee gurguddaa hojjechuu eegalte. Garuu hojiin Leeyilaan ittiin beekamte inni guddaan gootummaa isii isa addunyaa ittiin cuqaaftee biraasanaadha. Waan hin eegamne, waan hin yaadamne, dubartiin dachee addunyaa irra jiraatte kamuu kan hin raawwanne, dubartii mitiiti dhiirri kamilleen bifa isii sanaan kan hojjete hin beekne, hojii gootummaa isiin seenaa addunyaa keessatti riikardii haaraa ittiin galmeessiste kan diinonni amanuu dadhaban, gootummaa dachee irraa bira darbee isa qilleensa irraa samii hawaa keessa xiyyaara butuu isa isii raawwatte sanadha. Addi bilisummaa uummata Filisxiin Popular Front for the Liberation of Palestine yookaan PFLP dhaabbattoota bilisummaa Filisxiiniif qabsaan keessaa isaan gafaati.
PFLP kan hundeessan Dr. George Habashi fi Dr. Wahdi Haddad. Dr. George Habash barreessaa olaanaa, Dr. Wahdi Haddad ammoo dursaa koree fi duula waraanaa akkasumas hoogganaa nageenya addichaati. PFLP'n yeroo hundaa'u kanatti kaayyoo isaa keessaa tokko kan ture qabsoo uummata Filisxiin addunyaatti beeksisuudha. Kanaaf ammoo sochii akka addunyaatti beekamuuf mul'atu irratti hojjechuun murteessaa waan ta'eef gama kanaan sochii gurguddaa hojjechuu eegale dhaabichi. Kanumaanis bara 1968 addichi xiyyaara buteen addunyaan akka caalaatti isa bartu gochuun qabsoo Filisxiin hawaasa addunyaatti beeksise. Kun garuu gahaa hin turre. Dhaabbatichi ammas opereeshinii haaraa gaggeessuu akka qabu murteessee of qopheessuu eegale. Kanumaanis waajjira siyaasaa adda bilisummaa uummata Filisxiin Popular Front for the Liberation of Palestine itti dursaa koree fi duula waraanaa akkasumas hoogganaa nageenya dhaabbatichaa kan ta'an Dr. Wahdi Haddad opereeshinii haaraa kana akka dursan itti gaafatamummaan biiroo siyaasaa dhaabichaa irraa isaanitti kenname. Humni namaa, maateriyaalee fi faayinaansiin opereeshinii kanaaf barbaachisu hundiyyuu guutame. Dr. Wahdi Haddad milkaa'ina opereeshinichaatiif mala dhahaa erga ture booda waan addaa tokko yaadame. Kunis dargaggeettiin waggaa 25 opereeshinicha akka dursitu yookaan hooggantu gochuudha. Kanaaf ammoo hundeeffama irraa kaastee dhaabbaticha keessatti gahee guddaa bahataa kan turtee fi jirtu Leeyilaa Kaalid filatamte. Dr. Wahdi Haddad Leeyilaa dursituu godhee qabsaa'ota dhaabbatichaa biroo 3 waliin opereeshinichaaf qopheesse. Kanumaanis xiyyaarri butamuuf jedhu murtaa'e. Opereeshinichi kan irratti fuulleffate yookaan xiyyaarri Leeyilaan faan butuuf jedhan kun xiyyaara daandii xiyyaara Israa'el kan Room irraa ka'ee Ateenzi tiraanzit godhee gara Teel Aviv deemu tokko ture. Yeroo Leeyilaa fi qabsaa'onni dirqamichaaf filaman 3 Room gahanii opereeshinichaaf qophaa'uu jalqaban garuu odeeffannoon hin eegamne tokko dhaabbata isaanii PFLP qaqqabe. Odeeffannoon kunis dhaabbata mootummaa gamtoomaniitti ambaasaaddara Israa'el kan ta'an Yisaaq Raabiniin xiyyaara Ameerikaa TW kan lakkoofsi balallii isaa 840 ta'e gaafa hagayyaa 29 bara 1969 Niiwork irraa ka'ee Room seenam. Borumtumuu sana ammoo xiyyaaruma wal fakkaatuun gara Teel Aviv barara kan jedhudha. Yisaaq Raabiniin hedduun kan isa yaadatan bara 1993 waliigaltee nagaa Yaasir Arafaat waliin mallatteessaniin. Yisaaq duula waraanaa Israa'el Filisxiin irratti raawwattee hedduun ajjeefamanii kan biyyaa itti godaanan hedduu kan hoogganaa olaanaa biiroo siyaasaa Israa'eliin. Duula Filisxiinonni itti duguugamanii fi biyya isaaniitti itti godaanan hooggantoota olaanoo Israa'el hoogganaa turan keessaa isa tokko inni. Bara 1948 yeroo Israa'el dhiya Yerusaalem qabattu duula gaggeeffame kan hooggane Yisaaq kana ture. Waraana Arabaa fi Israa'el bara 1967 gaggeeffameen yeroo Israa'el Filisxiin weerartu sana Yisaaq itamaajorii humna waraanaa Israa'elis ture. Lammiilee Filisxiin irratti duguuggaa fi yakka gurguddoo hojjetanii biyya akka godaanan kan godhan keessaa Yisaaq tokkodha. Kanaaf ture hooggansi PFLP yeroo odeeffannochi isa qaqqabu Yisaaqin ukkaamsee fudhachuuf kan murteesse. Dr. Wahdi Haddad yeroo odeeffannoon kun isa qaqqabu karoora opereeshinii duraan baasee irratti jijjiirama gochuuf murteesse. Leeyilaafaatti bilbilee karoora duraanii haquu isaa isaanitti hime. Tikkeetii xiyyaara TW kan tiraanzitiin magaalaa Roomaa qubate gara Teel Aviv imalu akka muratanii fi xiyyaaricha butanii gara Damasqoo akka geessan isaan ajaje. Isaanis ajajicha fudhachuun xiyyaarichaan imaluuf tikkeetii isaan dandeessisu muratan. Hagayya 29 bara 1969 qophii xumuranii Roomaa buufata xiyyaara idila addunyaa Leonardo da Vincitti argaman. Gara xiyyaara TW kanaas seenanii imalas eegalan. Daqiiqaa 40f cal'isanii imalan. Yeroo xiyyaarri gara galaana Adii Artikiitti dhiyaatu garuu shugguxii qabatanii turan baafachuun opereeshinii xiyyaaricha butuu eegalan. Dargaggeettiin Filisxiin waggaa 25 Leeyilaa Kaalid qabsaa'ota isii waliin turan 3 keessaa nama tokko waliin gara kutaa balaliistota xiyyaarichaa seente. Paayileetichi xiyyaaricha gara Damaasqootti akka balaliisu ajajjeen. Kanneen hafan lamaan ammoo imaltoonni xiyyaarichaa bakkuma jiran ta'anii imala isaanii akka itti fufan ajajan. Daqiiqaa muraasa booda sagaleen dubartii tokko meeshaa sagalee guddistuu xiyyaarichaa keessaa dhaga'ame. Nagaa imaltoota xiyyaarri kun daqiiqaa ammaa kana irraa eegalee to'annoo adda bilisummaa uummata Filisxiin jala jiram. Addi bilisummaa uummata Filisxiin dabaaf yakkoota tsiyoonota Israa'elii fi impaayiraalistootaan birmadummaan isii kan dhiibamee fi uummanni isii irraa godaanee kan faffaca'e dachee Filisxiin bilisa baasuuf kan qabsaa'udha, kan hojjetudha. Addi bilisummaa keenya diina keenyaan alatti namoota nagaa haleeluu fi miidhuufis kaayyoofis fedhiis hin qabu. Xiyyaara kana kan butne qabeenya diina keenyaa waan ta'eef kanaafuu erga biyya bichuu keenyaa qubatee booda bilisaan gadi dhiifamtu. Hangasitti teessoo keessan irraa osoo hin sochoonee himala keessan akka itti fuftan cimsinee isin hubachiifna. Sagalee jedhu dhaga'an. Leeyilaa Kaalid turte. Leeyilaan afaan Ingiliffaaf Arabiffaan ture ergaa kana imaltoota xiyyaarichaatiif kan dabarsite. Egaa amma imaltoonni xiyyaaricha keessa turan xiyyaarri isaaniin bararaa jiru kun akka butamee baraniiru. Garuu xiyyaaricha kan butte dubara akka taate boodarra baranii ajaa'ibamanii.
Leeyilaan balalisaa xiyyaarichaatiif ajaja kennaa imalaa osoo jiranii ajaja tokko balalisaa xiyyaarichaatiif kennitim. Reefuu isiidhaa waggaa 4 biyyi isaanii naannoon isiin itti dhalatte Haayifaan weeraramnaan achi godaanan. Amma immoo biyya isii kana yaaddeetti. Kanumaanis balalisaan xiyyaarichaa Haayifaa irraan akka darbu ajajje. Innis garasiitti balaliisisim. Leeyilaan waggoottan 20 ol booda dachee isii reefuu daa'ima kichuu taate osoo jirtuu diinaan irraa buqqifaman samii irraa gad ilaalu eegalte. Yaaddee imimmaan dhangalaaste. Haala isii kana kan arge balalisaan xiyyaarichaa onnee isaarraa gaddeem. Imala sa'aatii tokkoof walakkaa booda xiyyaarichi Damaasqoo buufata xiyyaaraa idil addunyaa Hafiz Al-Asaad gahe. Xiyyaarichi gara Damaasqoo akka dhufu durfamee qondaalota Sooriyaatti himamee waan tureef rifannaa guddaa hin uumne. Yeroo xiyyaarichi lafa qubatus komaandoowwan baay'een PFLP'n gargaarsa jara Leeyilaatiif qopheesse bobbaase gara xiyyaarichaatti seenan. Erga xiyyaarichi sakatta'amee boodas qondaala Israa'eltu imaltoota kana keessa tokko jedhamee odeeffannoon PFLP qaqqabe soba ta'uun barame. Garuu PFLP'n hojii guddaa hojjechuu isaa ibsuun miidiyaaleen waan kana wal harkaa fuudhanii gabaasan. Dubbichis ijoo miidiyaalee addunyaa ta'e. Gaazexeessitoonni baay'eenis gara buufata xiyyaara kanaatti yaa'an. Leeyilaa Khalid osoo xiyyaaricha keessa hin bu'in gaazexeessitoota waliin gaaffiif deebii gooteen hawaasni addunyaa gidiraa uummata Filisxeen akka arguuf anis deebii akka isaaniif kennu hubachiisa laatte. Imaltoonni xiyyaaricha keessa turan bilisaan akka gadi dhiifaman ibsuun xiyyaarichi garuu Israa'eliin kan uummata Filisxeen irratti duguggaaf weerara lafaa raawwataa jirtu kan deeggartu kan Ameerikaa waan ta'eef bakkuma buufate kanatti gubatee akka barbadaa'u himte Leeyilaan. Leeyilaan boodas turtii miidiyaalee waliin taasisteen gocha kana kan raawwatte beekamtii ofii isii argachuuf osoo hin taane ergama dhaabbata isii kan bilisummaa biyya isiitiif hundaa'e akka ta'e ibsitim. Addunyaan garuu isii bare. Gootitti jechuun isii faarse. Miidiyaaleen waa'ee isii lallaban. Kitaabni waa'ee gootummaa isii dubbatu maxxanan. Waa'ee seenaa isii irratti fiilmiin garaagaraas hojjetame. Amartii yookaan qubeellaa Leeyilaa. Leeyilaan dubara miidhagduu simboo qabeetti onni namoota baay'ee boojituudha. Kan isii arge waa'ee cimina isii, waa'ee bilchina siyaasaaf dandeettii waraanaa isii, waa'ee kutannoof cichoomina isii, waa'ee gootummaa isii yaaduuf hagas mara carraa hin argatu. Sababni isaas miidhagina isii kallattiin ilaaluu dhiisee waa'ee eenyummaa isii isa miidhagina kana booda jiru barbaacha hin adeemu. Leeyilaan dursaa opereeshinichaa taate jaallan qabsoo isii sadan waliin erga xiyyaara sana butanii fi waa'ee hojii guddaa kanaa milkina raawwachuu isaanii erga miidiyaaleen gabaasaniis ammoo addunyaa guutuudhaan faarfamteetti. Leeyilaan yeroo xiyyaaricha butuuf Roomaatti xiyyaara sana yaabbatan shugguxii malee qawwee hin qabanne turte. Garuu gaafas irraa eegalee suuraan isii heddumminaan addunyaa irra faffaca'e isa isiin qawwee qabattee xiyyaaricha keessatti kaatedha. Suuraa kana lammiileen biyyoota addunyaa garaagaraallee mana isaanii fi bakkoota garaagaraatti fannisa dinqisiifannaa fi jaalala isiif qaban agarsiisaa turanim. Akkanas ta'e akkuma duraan dubbanne turre yeroo Leeyilaaf waa'illan qabsoo isii xiyyaara butan Damaasqoo akka qubatan godhan sanatti akka isaan gargaaraniif komaandoowwan dhaabbanni isaanii PFLP'n qopheessetu turanim. Komaandoowwan kunneen qophaa'anii xiyyaara butame garas dhufaa ture Damaasqoo buufata xiyyaaraa idil addunyaa Hafiz Al-Asaaditti eegaa waan turaniif yeroo xiyyaarichi lafa qubatu yeroosuma gara xiyyaarichaa seenan. Kanumaanis Leeyilaa fi kanneen isii waliin turan kaaniif qawwee kennan. Egaan booda erga miidiyaaleen hedduun taatecha dhagaanii garas dhufanii xiyyaaricha keessatti Leeyilaa waliin intarviyuu yookaan gaaffiif deebii godhanii suuraalees viidiyoowwanis waraabbatanii addunyaatti facaasan. Miidiyaaleen biyya keessaa Sooriyaa garaagaraa miidiyaalee addunyaa biratti dabarsan wal harkaas fuudhamee. Egaan yeroo kanatti suuraalee ogeessonni kaameeraa kaasaa turan keessattuu suuraa Leeyilaa keessa inni baay'inaan jaallatamee qoodame suuraa isa isiin qawwee qabattee jirtu kan ogeessa kaameeraa miidiyaa Associated Pressiin kaafamedha. Namoonni baay'een suuricha wal harkaa fuudhanii waa'ee xiyyaarri butamuu caalaa waa'ee miidhagina isii ilaalaa turanim. Leeyilaan garuu akkas jetti. Kanneen waa'ee miidhagina kootii yaadan qubeellaa yookaan amartii harka kootti jiru maaf hin argine. Waa'ee miidhaginaaf hin dhiphan. Kan nu dhiphisu waa'ee bilisummaa biyya keenyaaf uummata keenyaati jettim. Waa'ee daa'imman Filisxeen abbaa malee hafanii isaan iyyatiima ta'anii kunuunsa hin argatin hafanii waa'ee dararaa, waa'ee diigamiinsa, waa'ee du'aa, waa'ee dhukkubaa, waa'ee duguugamuu, waa'ee biyyi weeraramuu. Egaan waa'een amartii yookaan qubeellaa Leeyilaa wanti nama ajaa'ibu ammoo amartiin yookaan qubeellaan qubee isii irra jiru akka amartii addunyaan biraa beeku mitim. Bocnis gargari xiyyiitidha rasaasa. Biyya isiif uummata isiitiif yoomiyyuu akka qabsooftu akka duuba hin deebine waadaa ofiif seente. Kaayyoon isii nageenya uummata isii fi bilisummaa dachee Filisxeenim. Leeyilaa Khalid namoota gaafa adoolessa 6 bara 1970 xiyyaara Israa'el
El Al Butan keessaa tokko yoo taatu yeroo balaliisaan xiyyaaricha Londanitti buusu isinis qabamtee ji'a tokkoof Biriteen keessatti hidhamte boodas Israa'elitti dabarfamtee kennamte. Leeyilaan fuula jijjiirrachuu. Qabsooftuu Leeyilaa Kaalid biyyaaf uummata isiitiif qabsaa'uu akka dirqamaatti fudhattee jiraattuudha. Filisxiin biyya walabaati. Tsiyoononni Israa'el ammoo biyya keessummaa ta'anii irratti simataman irratti abbaa qe'ee ta'uuf waggoottan dheeraaf Filisxiinota duguugaa jiru. Lafa isaanii weeraranii isaan daguuganii fixuuf. Kanaaf ammoo godaansisuun biyyattii dhuunfatanii taa'uudhaaf boqonnaa malee hojjetu. Kanaanis Filisxiinonni hedduun diina kana ofirraa deebisuuf jecha qabsootti seenu. Hanga ammaatti harka hin kennanne. Leeyilaa Kaalid erga Londanitti qabamtee Biriteen booda ammoo Israa'elitti dabarfamtee kennamuun hidhamtee booda Israa'el qondaalee isii kan isii jalaa hidhame tokko gadi dhiisisuudhaaf Leeyilaa gadi dhiiste. Jijjiirraan hidhamtoota Israa'elii fi dhaabicha jidduutti geggeeffame Leeyilaan erga mana hidhaatii baatee booda waan addaa tokko goote. Yeroo ammaa namoonni fuula isaanii geeddaruun yookaan sarjarii hojjechiifachuun addunyaa irratti baramaa dhufeera. Garuu kaayyoon namoonni kan hojjechiifataniif inni guddaan bareedina yoo ta'u yeroo tokko kanneen yakka hojjetan dhokatanii jiraachuu hojii basaasummaa irratti kanneen bobba'an yeroo kana godhatan ni mul'atamu. Garuu kan Leeyilaa Kaalid kana miti. Dachee isiitiif lammiilee isiitiif daa'imman dararaatti dhalataniif jireenyuma dararaa kanallee yeroon isaan jiraatan hagas mara dheerina hin qabneef dhugaa jal'ateef bakka qulqulluu Islaamaa sadaffaa Masjid Al-Aqsaadhaaf gadda Gaazaa dhukkuba Filisxiiniif jecha fuula ofiisii jijjiirrachuuf dirqamte. Leeyilaa Kaalid dabalatee reen qabsaa'ota bilisummaa Filisxiin akkasumas musliimoota jajjaboo addunyaa biroo mudatu shororkeessummaan farrajamuudha. Hanguma muslimni jabaan tokko addunyaatti gadi ba'uu fi qolee ol qabatuun Ameerikaaf biyyoonni dhihaa akkasumas dhaabbileen gurguddoon idil addunyaa hedduun kufanii kaanii maqaa shororkeessaa jedhu kana itti moggaasuuf fudhatanii duuka fiiguum. Biyyi miidhamu kan diigamu biyya isaati. Lammiilee isaatiin ammoo shororkeessaa jedhaniin namuma nagaa akkuma nama biyyaaf uummata isaatiif qabsaa'u tokkootti lammiilee isaaniitiif biyya isaaniitiif dhaabbachuuf wareegamuu kan fedhanidha. Kun Ameerikaa fi biyyoota dhihaa biratti shororkeessummaadha. Biyyattii kan diigu isaanii lammiilee nagaa biyyattiitiinis shororkeessaa kan jedhu isaanumamu. Kanaafuu Leeyilaa Kaalidis shororkeessituu jedhamuun waan hagas mara nama ajaa'ibu miti. Israa'el Ameerikaa har'allee shororkeessituu dhumaan isii waamamu. Kun Leeyilaadhaaf sodaa miti. Garuu isinis jiraattee weerara biyyaaf duguggaa sanyii lammiilee isii irratti raawwatamu qolachuuf dhaloota qindeessuu qabdi. Egaan durumaanuu sila jennaan shororkeessummaadhaan farrajanii qaamoleen isii balleessuuf dhamaan bakka mara guutunaan siinammoo fuula isii jijjiirratti qabsoo itti fufsiisuun dirqamamu. Bara 1973 haga 1977 gidduutti Leeyilaa Kaalid sochii dhaabbileen walabummaa Filisxiin Liibaanos keessatti gaggeessan keessa olaantummaan hirmaataa turte. Yeroo kana keessa qondaala adda bilisummaa uummata Filisxiin akkasumas barreessaa gamtaa waliigala dubartoota Filisxiin taates hojjetteetti. Haliillaa Israa'el kaampii baqattoota Filisxiin irratti raawwatte hordofee lammiilee Filisxiin buqqa'an kanneen haliillichaan miidhamni qaama isaanii irra ga'e gargaaruu keessatti dammaqinaan hirmaataa turte. Bara 1974tti konferensii lammaffaa gamtaa waliigala dubartoota Filisxiinitti miseensa seekreeteriyaatii gamtaa dubartootaa taatee filamtee hojjetaas turte. Akka hooggansa gamtichaatti konferensiiwwan akka naannoof biyyaatti akkasumas sadarkaa idila addunyaatti qophaa'an akkasumas workishooppii dhimma dubartootaa irratti xiyyeeffatanii qophaa'an hedduu irratti hirmaatteetti. Bara 1978 ammoo ijoollee wareegamtootaa yookaan yatiimota kanneen waraana Liibaanos keessatti gaggeeffamaa tureen maatii isaanii dhabanii fi kaampii baqattoota Tal Al-Za'atar kan kaaba Beeruutitti argamu keessa qubsiifaman kunuunsaa turte Leeyilaa Kaalid. Leeyilaa Kaalid bara 1978 haga 1980tti yuunivarsiitiiwwan Mooskoo fi Roostovitti barataa kan turte ta'ullee dhaabbanni isaanii Palestine Liberation Front warraaqsa Filisxiin keessatti akka hirmaatanii fi deeggaraniif jecha barattoota yuunivarsiitiiwwan biyya alaa keessatti baratan hundaaf waamicha taasisuu hordofee Leeyilaanis qabsoo biyya isiitiif jecha waamicha owwaattee deemuun barnoota isii yuunivarsiitii addaan kutte. Bara 1982tti yeroo Israa'el Liibaanosii weeraruuf duula gaggeessaa turte Leeyilaa Kaalid karaa gamtaa waliigala dubartoota Filisxiiniin buqqaatotaaf bakka qubannaa mijeessuun akkasumas namoota madaa'an hospitaala keessatti kunuunsaas turte. Bara 1979 yaa'ii 14ffaa mana maree biyyoolessaa Filisxiin Damaasqootti gaggeeffame irratti Leeyilaa Kaalid miseensa mana mareechaa ta'uun kan filamte yoo ta'u qaama jila paarlaamaa Filisxiin akkasumas gamtaa paarlaamaa Arabaatti miseensa koree dubartoota Arabaa ta'uun hojiilee gurguddaa hojjetaa turte. Dhaabbanni isaanii duraanii PFLP'n bara 1982 Liibaanos keessaa erga ba'ee fi irra deebiin gurmaa'es Leeyilaa Kaalid sadarkaa hooggansa olaanootiin dhaabicha keessatti hojjetaa turte. Bara 1986 PFLP jedhatti yeroo dhaabbanni dubartoota Filisxiin hundaa'u barreessituu jalqabaa dhaabbatichaa ta'uun filamtee hojiilee gurguddaa hojjechaa turte.
Dhaabbatichi sagantaaf karoora addatti qopheeffateen dubartoonni mirga isaanii fi mirga uummata Filisxiin akka kabachiisan sochii garaagaraa gaggeessaa kan ture yoo ta'u, kanumaanis biyyoota Arabaa fi biyyoota addunyaa biroo keessatti damee horataa dhufe. Dhaabbanni kun barruu sagalee dubartii jedhamu kan Leeyilaan Gulaaltes maxxanseera. Leeyilaa Khalid bara 1993 konferansii biyyoolessaa shanaffaa isaa irratti miseensa koree giddu galeessaa PFLP taatee kan filamte yoo ta'u, bara 2005 ammoo hojii hanga ammaatti hojjetaa jirtuu fi itti gaafatamummaa hanga ammaatti harkaa qabdu miseensa biiroo siyaasaa PFLP taatee filamte. Hanga har'aatti itti gaafatamummaa isii kanaan biyyaaf uummata isiitiif hojjetaa jirti. Leeyilaan daa'imummaa isiitiin gidiraa dachaa roorroo dirriba argite, biyya isii weeraramaa jirtutti dhalatte, godaansa gara haadhaa keessaa gara biyya duuniyaatti taasistee osoo hafuuriin fudhatin gara godaansa isa biyya duuniyaa irraatti taasifamu kan biraatti ceete. Waraanni, godaansi, beelli, dheebuun, hiyyummaaf daarri hiree jireenyaa daa'imummaan isii hammachiisedha. Muuxannoo isii fi daa'imman Filisxiin kaan irra ga'u biyya isaaniitii buqqifamuuf godaanuu kun hundi Leeyilaa Khalid sochii qabsoo Filisxiin keessumaa kan dubartoota Filisxiin bifa adda ta'een qindeessitee kallattii haaraa fi kanaan dura hin beekamnetti akka geessituuf isii gargaare. Dadhabe nuffee osoo hin jedhin daa'imummaa isiitti qe'ee dhabuun haadhaa fi abbaa ho'ifachuuf dhabdee isaaniin gargar baatee kaampii baqattootaa keessatti guddachuun waan ittiin barattu dhabdee barnoota isii yuunivarsiitii addaan kutuun walumaa galatti biyya isii weeraramee godaanuun martiyyuu abdii isii hin kutachiisne. Biyya isii diinaan weeraramtee deebifachuu fi lammiilee isii addaan facaafaman walitti qabuuf boqannaa malee qabsoofte. Ammas qabsaa jirti. Kallattii hawaasummaa, namummaa fi siyaasaatiin hojii hangana hin jedhamne hawaasa isiitiif hojjette, hojjetaas jirti. Biyyaaf uummata isiitiif jiraatti. Gootummaa isiitiin addunyaan isii faarsa. Lammiilee miidhamaniif biyya weeraramteef daa'imman kichuutti citan ilmaan namaatiif abukaatoo nagaatiin gootitti Filisxiin, gootitti addunyaa Leeyilaa Khalid. There's a war. There's a cause here in the Middle East. So just not come here. Kabajamtoota hordoftoota keenya, qophiin kan keenya kan guyyaa har'aa kanneen ammaa kanatti isin hordoftu kana fakkaatan qophii birootiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.